Ashama harka fuudhee hordoftoota Afrikaa digital media oduu guyyaa irraa harka media net jira oduu waliin Ansamir Joteeti. Godina Gujii lixaa aanaa Galaanitti humnoonni mootummaa manneen jireenyaa hedduu gubaa jiraachuu jiraattonni himan. Akkasumatti godina Bulee Horaatti manneen jireenyaa hedduun gubachaa jiraachuu jiraattonni dubbachaa jiru. Bal'ina oduu kana Faayizaa isaanii akka itti aanutti isinii qindeessiti. Godina Gujii lixaa aanaa Galaanatti humnoonni mootummaa manneen jireenyaa uummata hedduu gubuu jiraattonni himan. Aanaa Bulee Horaattis manneen jireenyaa uummataa gubamuu jiraattonni dubbachaa jira. Godina lixaa aanaa Galaan ganda garrii baddeessaatti manneen uummataa hedduutu humnoota mootummaan gubate jedhan jiraattonni. Dambal Duubee, Goofaree Gammadee, Nugusee Iddoomaa, Elemaa Adullaa, Monnaa yaatanii baddachaa namoota manneen jireenyaa jalaa gubate keessaa himan. Gujii lixaa aanaa Bulee Horaattis manneen jireenyaa uummataa gubamuu dhageeyamaa jira. Turee Roobee fi Roobee Hirbaayee kanneen ja'aman aanaa Bulee Horaa ganda carrii salphisaatti kanneen manni jireenyaa jalaa gubate akka ta'e jiraattonni irra geenye. Humni mootummaa qabatama wooboo deeggartu jedhuun manneen jireenyaa hawaasaa gubuu je'en jiraattonni. Gocha kana guyyoota muraasa dura bal'inaan raawwatan illee ammallee itti fufinsaan dararaan adda addaa ummaticha irratti taasifamaa jiraachuu jiraattonni komii qaban himan. Godina Gujii Bahaattis dararaan hedduun humnoota mootummaan raawwatamaa jiraachuu dhageenye. Dararaan humnoota mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti babal'achuu dhaqqabee jiru ni mul'ata. Oduu keenya lammaffaatti yeroo achi dabarru Itoophiyaan bara 2015tti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii fi bu'aa seensaa yuunivarsiitii dhabaniif qabxii fooyya'insa dandeettii isaanii hordofuu dandeessisu ifoomsitee jirti. Bal'inni oduu kanaa Naasir Hussein akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Itoophiyaa bara 2015tti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii fi bu'aa seensa yuunivarsiitii dhabaniif qabxiin fooyya'insaa dandeettii isaanii hordofuuf dandeessisu ifoome. Bara 2015tti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii fi bu'aa seensa yuunivarsiitii hin arganneef qabxiin fooyya'insaa dandeettii isaanii hordofuuf dandeessisu ifoomsuu hoggansi bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee barnootaa beeksise. Hojii gaggeessaan bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee barnootaa olaanoo Dr. Salamoon Abrahaam bara 2016tti barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa fi mootummaa dandeettii isaanii fooyyessuuf barnoota hordofan akkaatuma baay'ina gosa barnoota baratanii irratti hundaa'uudhaan harka 30 ol ta'ee jedhan. Bu'uuruma kanaan yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachuuf barattoota dhiiraa idilee fi galgalaa saayinsii uumamaa 255 barattoota dubaraa idilee fi galgalaa saayinsii uumamaa 234 ta'uun beeksisaniiru. Saayinsii hawaasaa barattoota dhiiraa fi idilee galgalaan 218 kanneen fidan ta'uu ibsaniiru. Naannolee guddachaa jiranitti barattoota dhiiraa saayinsii hawaasaa 192 kanneen argatan, naannoo horsiisee bultootatti saayinsii uumamaa saala lamaaninuu 210 kanneen fidan, akkasumas saayinsii hawaasaa saala lamaaninuu 180 kanneen argatan. Barattoonni qaroo dhabeeyyiin saala lamaaninuu 150 kanneen argatan barnoota fooyya'insa hordofuun akka danda'amu Dr. Salamoon ibsanii. Oduu keenya gama biraatti yeroo achi dabarru naannoo Sumaaleetti balaa lolaatiin lubbuun namoota 20 olii dabre. Bokkaa ulfaataa naannoo Sumaaleetti roobeen lubbuun namoota 20 olii dabruu biiroon balaa tasaa ittisuu beeksiseeti jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Bokkaa ulfaataa naannoo Sumaaleetti roobeen lubbuun namoota 20 olii dabruu biiroon balaa tasaa ittisuu beeksise. Bokkaa ulfaataa naannichatti mudate hordofuudhaan lola cimaan iddoolee garagaraatti mudachuu gaggeesseen biiroon ittisa balaa tasaa naannichaa obbo Bashiir Arubbaa wabeeffachuudhaan miidiyaa mootummaatu gabaase. Hamma yoonaatti lubbuun namoota 20 dabruu maatiiwwan 12,000 ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqifamuu beeyladaa midhaanii fi qabeenya biraa irratti miidhaa cimaan qaqqabuun gabaafameeti jira. Balaa lolaa kana hordofuun riqichaa fi daandiiwwan garagaraa hojii ala waan ta'aniif gargaarsi namoomaa uummata kanaaf qaqqabuu maluu danda'uunis ibsameeti jira. Bokkaan naannichatti roobuu daran dabalaa deemuu waan jiruuf of duratti balaan lolaa ni dabala raajiin jedhu jiraachuu gabaasni addeesseeti jira. Amma moo gama oduu keenya xumuraatti achi dabarraa oduu keenya xumuraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaa suukanneessaa Israa'el ambulaansii irratti gaggeessite balaaleffate. Israa'el konkolaataa ambulaansii gargaarsaa namoonni Gaazaa keessa ture irra haleellaa banuudhaan namoota 15 ajjeesuu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksiseeti jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti haleellaa suukkanneessaa Israa'el ambulaansii irratti gaggeessite balaaleffate. Israa'el konkolaataa ambulaansii gargaarsa namoomaa Gaazaa keessa ture irratti jimmata kaleessaa haleellaa banuudhaan namoota 15 ajjeesuun ministeerri fayyaa Gaazaa beeksiseeti jira. Ambulaansii gargaarsa namoomaa haleeluu Israa'el haa amannu malee loltoota Hamaas kan ambulaansicha keessatti fayyadamaa turan rukutuudhaaf kan kaayyeeffate haleeluu himte. Ambulaansii gargaarsa namoomaa haleeluu Israa'el haa amannu malee loltoota Hamaas kan ambulaansichatti fayyadamaa turan rukutuudhaaf kan kaayyeeffate haleeluu himte. Israa'el mana barumsaa lammiilee buqqaafaman of keessaa qabu haleeluun yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesuun namoota 14 madeessuun isiitis himteeti jirti. Barreessaan olaanaan dhimma haajaalaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinkan muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wajjin marii gara Israa'elitti imaleef xumureeti jira. Akkasumas aangaawwan Joordaan wajjin mari'achuudhaan Bilinkan guyyaa har'aa gara Joordaan imala ja'ameeti jira. Hamma yoonaatti erga haleellaan kun onkololeessa 7 eegalee kaasee yoo xiqqaate lammiileen Palestaayin 9,227 ajjeefamaniiti jiru. Gama Israa'eliin ammoo namni 1,400 akka ajjeefaman ibsameeti jira. Maddi oduu kanaa Aljaziiraadha ture. Egaan hordoftoota Franqalloo digital media oduun keenya guyyaa irraantanaa kanuma ture. Oduu kana waliin qindeessuudhaan kan isin faana ture an Samir Jooteetii fi ogeessa kaameraa Saalaa Abdulakiim wajjin ta'uudhaan isin faana turre. Nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isinin jecha Franqalloo digital mediaan areera uummataa.